والله يجينا جتيجرين ندويته ندوكوبا أما أنت ندرفني ندوكوبا كمان وقال أماسك وانين كامني في يوتالوف ندوكوبا دامسان كبا أرتيستي أورمو غوتو دافين دامسا كبا واي خدير مرتو ترتي بريفا ما ندون تايم فيديو دان غباتني أكدو بترين بربادا namu hindu bata ani sadu badu madagara koti enyu tai madu lamiko sabako wani sidamadu atikan waliti walwali injiradu je kadir martu jechu qofosonde doctor kadir martu nama birati miti nuti qeerron Saudi Arabia qoftiyu dibba tokko yoo libasne kadir martu akka inni barbadu wallaneetu akka inni fedhu san taanaaf jechuudha dhugaa rabbi kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadha kan kiristaana kan musliimaa kan waaqeffataa kan protestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha. waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadha. anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajaman maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. isinis naa galateeffadhaa dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaneessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufayanii beella manaa seenanii jiru. kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. bye bye. والله يجينا جتيجرين ندويته ندوكوبا أما أنت ندرفني ندوكوبا كمان وقال أماسك وانين كامني في يوتالوف ندوكوبا وبوس نتكا وانين يقول له فوق ما كان بيخاسس فيه ولا لا نيم مچاو قال رسول خاسس نيم مچاو باي كيسان كنا سوغان كامني في ياسنا لولا وامبرت جيرما أكان توسن تايتنا كاجايبه فلالا أني بريم دامسان كبا أرتيستي أورمو غوتو دافين دامسا كبا واي خدير مرتو ترتي بريفا ما ندون تايم فيديو دان غباتني أكدو بترين بربادا. نمبر 1 نمبر 2 بودا سوراسا متنفتني أوليغا فيغون فايدة تكنغبتو أكا غاري ندقى فتا بودا وچو غراتي خايتني غفيغون فايدة تكنغبتو يو غمچو ساتي تي ملي هندي غيسن وچو غراتي يو إنيوان تكتي وچو غراتي دان غفيغون أوليغا فيغون فايدة تكنغبتو فيديو تنرى شير كوبي لينك ريبوست يقودا هندي أنا أورمو دخيت أما اللي نقرر ميديا هنغوتون خدير مرتوتين بطبطا مقابا هندي آتوغانا نمني ilma أورمو تيغوتون خدير مرتو بوسوتا خدير مرتو قفا هدرا أورمو جي نوغا خطابرني هدرا أورمو نديسا جي دبتنو خنا فندي غيسان فيديو تنرى شير كوبي لينك قودا namu hindu bata ani sadu badu madagara koti enyu tai madu lamiko sabako wani sidamadu atikan waliti walwali injiradu je kadir martu jechu qofosonde doctor kadir martu doctor kabajat doctor siman kabaju guddaa siman
Oromoof jecha waa hedduu taate aarsaa guddaa kafalte. Aarsaa guddaa kafalte. Ati nuuf agartuu keenya, gorsaa keenya, abbaa keenya kitaaba dubbifamee dhumne jechuudha Kadiir Martuu jechuun. Kun siif hin malu. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si waliin haa jiraatu. Rabbiitu caala. Saba koo lammii koo jechaa ture. Sabni isaa immoo isa bira dhaabbachuu qaba. Bikka jirtanii sossootanii bira dhaabbachuu qabdan. Kadiir haa gargaaru jechuun ni ulfaata wallaahi. Akkasuma miidiyaan Oromoo gaafa namni du'e poost godhu osoo hin ta'in gaafa namni dhukkubsate illee poost godhuun isinitti haa baratu. Nama biraati miti nuti qeerroon Suudi Arabiyaa qoftiyyuu dhibba tokko yoo wal baasnee Kadiir Martuu akka inni barbaadu wallaanneetu akka inni fedhu san taanaaf jechuudha dhugaa rabbi. Kanaadaafuu mucaan kun haqa nurraa qaba, haqa Oromoo irraa qaba Kadiir Martuudha. Haqa gurguddaa Oromoo irraa qaba. Dhimma Oromootiif jecha akkana ta'e, dhimma Oromootiif jecha sammuun isaa laaqamee waa hunda isaa laaqame. Dhimma Oromootiif jee akkana ta'e. Walumaa gala Kanaadaafuu qeerroon ukkee jirtan. Walumaa gala ijoolleen biyya faranjii jirtan. Guutuun keessa waan biraatiif goofandii numa bantan. Goofandii banaadhaati. Mucaa kana hatattamaadhaan isin kan itti dhiyaatu bira dhaabbadhaa jechuudha. Eenyuufuu sheeriin godhinaa dhimma akkanaa jechuudha. Yaani warra Itoophiyaa dhufee wallaana, warra biyya kanaa dhufee wallaana. Goofandii banaa. Feesbuukaa miti kan nama wallaan, TikTokii miti kan nama wallaan, kana kan nama wallaan. Kanaadhaafuu cinaa dhaabbadhaa deemaadha. Qarshii goofandii banaadhaati deemaadhaati cinaa dhaabbadhaa. Maalleen nin bu'a jechuudha. Kanaadhaafuu Facebook irratti akkana jiraadhaa miti ma kan barbaadu. Wallaansa isaa cinaa dhaabbadhaa. Kadiir Martuu zabana kana badee jira online irra. Mana hakimaa keessa jira duraanumaayyo. Kanaadhaafuu deemaadhaati cinaa dhaabbadhaa TikTok irraa gabbu'aadhaati laayikii nama fayyaa dhabeedhaafi yaani erga du'ee laayikiidhaafi sheeriidhaafi YouTube ittiin dalagachuudhaa miti ammaan tana jechuudha. Nama fayyaa hin qabne deemtanii bira dhayitanii yookaan suuraa kaastanii ol baastanii ittiin laayikii gurrachuu osoo hin taane wallaansa hammatti isa feesisu kan barbaannus jechuudha. Yoo hin dandeenye nutti hima. Nuti ijoolleen Suudi Arabiyaa ni jirra, ijoolleen biyya Arabaa wallahi ni jirra. Takkatti wallaannanna jechuudha. Isinitti argisiisa. Sheer naaf godhaa viidiyoo kiyya kana. Kabajamtoota ilmaan Oromoo biyya addunyaatti argamtan, kabajamtoota artistoota Oromoo, hayyoota, haawwan maanguddoo yoo Rabbi jedhe guyyaa hadhaa akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 irratti dhimma obboleessa keenya artisti Kadiir Martuu irratti marii gochuudhaaf kan itti deeggaramee gara biyyaatti galu kan itti yaalamuu qabu marii gochuudhaaf sa'aatii 10 akka Itoophiyaatti beellamannee jirra waan ta'eef artistoonni Oromoo guutuun keessan hayyoonni Oromoo akkasumas namoonni obboleessa keenya abbaa keenya Kadiir Martuu abbaa qarreef xalloo Kadiir Martuu dhaaf quuqama qabdan hundumti keessan iyyuu akka Itoophiyaa isaatti fedhan kaafnee marii eegalla waan ta'eef hundumti keessan dhuftanii akkaataa itti Kadiir deeggaramuu qabu walirratti irratti mari'anna waan ta'eef nu biraan hafinaa viidiyoo kana laayik godhaa hunda namaatti sheernaa godhaa yoo danda'ame abbaa urjii hayyuu Oromoo abbaa urjii akkasumas Dr. Obsaa warra waldaa Maccaaftuu lama irratti affeeramtanii jirtu yoo danda'ame hunduma namaa irratti nu affeeraa sheer irratti nu godhaati dhimmi Kadiir dhimma Oromoof Oromiyaa hundaati duraan hafinaa isiniin jennaa kadhatoomaa du'iti sheeroodii godhaa.